akkam jirtu maatiiwwan qubee akaadamii kun qubee akaadamii irratti kan isiniif dhiyaatu barumsa herreegaa kutaa 11ffaati. Viidiyoo keenya darbe irratti akkuma walitti ilaaluu jalqabne yuunitii jalqabaa kutaa 11ffaa relations and functions kan jedhu walitti ilaaluu jalqabne ture. Isaan irratti relation maal akka ta'e function maal akka ta'e akkasuma graafiin function akkamitti akka ta'u akkasuma graafiin relation akkamitti akka ta'u domain isaan range isaan akkamitti akka barbaannu walitti ilaallee ture. Viidiyoo kana irratti kan walitti ilaallu function types of function type of function ka yaadatta kanan sinii kaasu viidiyoo keenya sanitti toleera jaallattanitti yoo ta'e like godha subscribe godha akkasuma immoo namoota jaallattaniif immoo share gochuudha dhaatiin nu deeggaraan isiniin jedha. Okay, video kana irratti type of function kan ilaallu. Isaan keessaati functioning type gosa garaagaraa hedduu qabaachuu danda'a. Garuu asirratti kan ilaallu tokko maalidha? Power function dha. Tokko power function. Inni kan biraanii absolute value function yookaan immoo modulus function kan jedhamu jira. Modulus function. Inni kan biraanii sign function wanti jedhamu jira. Sign function. Inni kan biraan immoo the greatest value function kan jedhamu jira jechuudha. Greatest value function kan jedhamu jira. So functionota kana arfaanidha jechuudha. Irra jireessaatiin kan ilaallu. So video kana irratti kan ilaallu power function kan jedhudha jechuudha. Power function maal akka ta'e. Power function kana keessatti power function kuni functionii gosa hedduu ta'uu danda'a. Isaan keessaati 5dha kan ilaallu jechuudha. Tokko bifa x the power of n kan qabu power function dha tokko kun jechuudha. Power function jechuun maal jechuudha ilaalla. Garuu ammoo nuti kan ilaallu x the power of n inni kan biraan x the power of 1 over n kan jedhu ni ilaalla. Inni kan biraan immoo x the power of m over n bifa kana kan qaban ilaalla. Inni kan biraan immoo x the power of negative 1 over n. Inni kan biraan immoo x the power of negative m over n. Isaan kana shananidha jechuudha kan nuti walitiin ilaallu jechuudha viidiyoo kana irratti. Function isaan kuni property isaanii maalidha? Garaagarummaan isaan gidduu jiru maalidha kan jedhu jechuudha. Inni kan biraan asirratti n kun odd gaafa ta'u akkam ta'a? N kun even gaafa ta'u maal ta'a? Akkasuma immoo m kun illee jechuudha. So isaan kana jechuudha kan nuti asirratti ilaallu. Mee jalqaba irratti power function akka walii galaatti ilaallu. A function of the form f of x is equals to x the power of r. X the power of what? R. For some real number a x for some real number x and a rational number r is called a power function. Function tokko f of x is equals to x the power of r jedhenu kennamedha taanaan jechuudha. It is a power function dha. Asirratti wanti isin beekuu qabdanii beeziinsaa maalidha? Variable dha. Beeziin keenya maalidha? Variable dha. Beezii jechuun inni akka jala ta'u kun jechuudha. Inni kan biraan asirratti exponentiinsaa yookaan immoo poweriinsaa immoo maalidha? Numberidha jechuudha. So bifa kanaatiin nu kennamedha yoo ta'e that function is what? It is a power function dha jechuudha. Power function. Fakkeenyaatiif asirratti example kana irratti ilaallu. Kuni maalidha? F of x is equals to 3x square jedha. 3x square. Asirratti 3 kun alatti baafachuu dandeenya rakkina hin qabu constant dha. Asirratti kan nuti ilaallu maalidha? Beeziin isaa x ta'u yookaan immoo variable ta'u akkasuma immoo poweriin isaa yookaan immoo exponentiin isaa immoo number ta'udha kan nuti ilaallu jechuudha. Number ta'e iyyuu maalidha? Rational number kan ta'e qofa jechuudha. Rational number kan ta'e jechuudha. So x the power of 2. So it is what? A power function dha jechuudha kun. Inni kan biraan iddoo kanatti ilaala. H of x is equals to 2 the power of x jedha asirratti 2 the power of x. Asirratti beeziinsaa lamadha beeziinsaa jechuudha. Exponent isaa maalidha? X dha. So the exponent is variable and the base is number. Kuni maal ta'edha? Faallaa ta'edha jechuudha. So it is not a power function. Kuni maalidha? Exponential function wanti jedhamu jira. Isa boqonnaa lama keessatti walitiin ilaalla. Inni kan biraanii kutaa 10 barataniitu jechuudha. Inni kan biraan iddoo kanatti irra kan jiru immoo m of x is equals to logarithm of x base 3 jedha. Kunis logarithm function dha malee power function miti jechuudha. Inni kan biraan 5x the power of 2 over 3 jedha. 2 over 3 kuni number dha akkasuma rational number dha. X insa base insa variable dha. So it is a function. Power function dha jechuudha kun. Inni kan biraan x the power of 4 over 3 jedhanne kunis. So it is a power function kun illee jechuudha. Inni kan biraan iddoo kanatti negative 4
x to the power of negative 3 jedha. Kunis maala? It is a function idha jechuudha. Power function idha jechuudha. Kunis power function idha jechuudha. So iddoo kanatti egaa maal jedha? The functions f, g, l and n jedha iddoo kanatti. Function f isa kana jechuudha. Function g isa kana jechuudha. Function l isa kana. Function n isa kana jechuudha. Isaan kun maal dheera? They are power function idha. Whereas h and m are not power functions. H is what? It is a exponential function idha. M inni kun immoo jechuudha. It is a logarithmic function idha jechuudha. Amma egaa asirratti egaa kan nuti ilaallu jechuudha kanatti aansine jechuudha property tokko tokko isaaniiti jechuudha warran sila isinitti kaase kana jechuudha isaan kana shanan property isaanii faana ilaallaa jechuudha x to the power of n power function idha x to the power of 1 over n x to the power of m over n x to the power of negative 1 over n x to the power of negative m over n kan jedhu kana wal faana ilaallaa jechuudha viidiyoon taati qooshii dheerachuu danda'a yoo filannoon biraan jiru gaa walumaa irratti fixuu wayya kan jedhudhaani kana nama kana dheeressee hojjedha jechuudha. Iddoo kanatti maal jedha? Find the domain and the range of each of the following functions and draw their graphs jedha. Asirratti waan lamadha kan nuti gaafatu. Tokko maal barbaadnu jedhe domainii barbaadnu jedhe. Inni kan biraa range isaan kun walitti jiru. Inni kan biraa immoo graafii isaa draw godhinu jedhe. Graafii isaa jechuudha. So asirratti ilaalaa irra kan jiru f of x is equals to x square jedhee nu kennamedha. B irratti immoo g of x is equals to x the power of 4 dha kan nu kenname jechuudha asirratti. Asirratti jalqaba irratti ilaalaa beeziin isaanii x dha lamaan isaanii akkasuma immoo exponentiin isaanii immoo lakkoofsa. So it is a power function dha. Power function erga ta'een booda immoo asirratti ilaalaa exponentiin isaanii kunis lamni kun even dha. Kunis immoo afur kun maadha? Even number dha. Even number dha. Asirratti gaafa lakkoofsa negatiivaa haa ta'uuti positive jechuudha. A the power of n yoo ta'e where n is even yoo ta'e asirratti jechuudha. N even yoo ta'e a the power of n kun maadhaneera yeroo hundaa positive dha inni irraa. Yookaan immoo positive number yookaan immoo salphaadhumatti 0, positive infinity jechuudha. Negative integer ta'a jechuudha kun a the power of n. Yoo maal ta'e n kun even number yoo ta'e n garuu lakkoofsa barbaadaatu negative haa ta'u positive. Kanaaf iyyuu gaafa asirratti x square kuni positive fidaa jechuudha gaafa square goon. Asirratti gaamonni kamara domainii isaa barbaaduudhaatiif kan jalqaba irratti domainii isaa barbaaduudhaatiif maal beekna lakkoofsa kamiyyuu finnee yoo as keessa galchine functioning kun bakka inni hiika dhabeessa ta'u hin jiru. Kanaaf iyyuu domainiin isaa maal real number dha jechuudha. Domainiin isaa real number dha jechuudha. Domainii kan nuti barbaadnu maal oddoo kamitti hiika argata functioning kun kan jedhudha jechuudha. Kanaaf iyyuu lakkoofsa real number kamiyyuu galchine functioning kan keessa maal hiika qabaa jechuudha. So it is domainiin isaa maal jechuudha? Real number dha jechuudha. Rangein isaa immoo akkuma silasiniin jedhee asirratti kunis square dha, even number dha. Even number dha ta'eeti lakkoofsa negative haa ta'u positive gaafa square goonu maal positive nu kenna. Kanaaf iyyuu gaafa 0 galchinu 0 dha. 0 ni dabalata jechuudha. Gaafa tokko galchinu tokko ta'a, gaafa lama galchinu afur ta'a, gaafa sadii galchinu sagal ta'a. Gaafa negative tokko galchinu positive tokko ta'a. Gaafa negative lama afur, gaafa negative sadii sagal. Kanaaf iyyuu maal arganna jechuudha? 0, positive infinity arganna jechuudha. 0, positive infinity. So rangein isaa kana fakkaata jechuudha. Asirrattis ilaala. Kunis x to the power of 4 dha. X to the power of 4 kana irratti gatii x waan barbaanne yoo galchine jechuudha real number keessaati bakka inni hiika dhabeessa ta'u hin jiru. Kanaaf iyyuu domainiin isaa maal jechuudha? Real number ta'a jechuudha. Rangein isaa immoo akkuma ammaa kana value isaa maasitti domainidha jennee keenya kana yeroo as keessa galchinu value y maal argannaadha yookaan immoo g of x keenya. Kanaaf iyyuu gaafa lakkoofsa kamiyyuu the power of 4 gaafa goonu maal ta'a? Positive ta'a. Kanaaf iyyuu 0, positive infinity ta'a jechuudha. Asirraatiin kuni it is close bracket dha. Kana jechuun 0 ni dabalataa jechuudha. Inni kan biraan graafii isaa kaasidha. Graafii gaafa kaasnu graafii functionii tokko kaasuudhaatiif jechuudha. Filannoon nuti qabnu maala tokko especially lama yookaan immoo linear functionii dha miti taanaan jechuudha. Yookaan immoo power functionii ta'e poweriin isaa lamaaf sanaa ol taanaan jechuudha. Tokko filannoon nuti qabnu maala teebilii fayyadamuudha jechuudha. Teebilii gaafa fayyadamnu domainii isaa keessaati gara bitaatti lakkoofsa muraasa gara mirgaatti immoo lakkoofsa muraasa fudhannee jechuudha. Salphaadhumatti value x fakkeenyaatiif negative 2 negative 1 0 1 2 haa fudhannu value x jechuudha. Maaliif domainii isaa keessaatti 0 irraatii gara bitaatti 0 irraa gara mirgaatti jechuudha. Sana booda value f of x asitti barreeffachaa deemnu. F of x jedhamti iddoo kanatti. F of x jechuun negative 2 galchinu f of x keessa maal ta'a? Negative 2 whole square 4.
Gaafa negaatif tokko galchinu square gaafa godhu tokko. Gaafa 0 galchinu 0. Gaafa tokko galchinu tokko. Gaafa 2 galchinu 4. Akkas ta'a jechuudha. Inni kan biraan g of x akkuma kanaatti taa barbaannu. Sana booda erga akkas goonee booda jechuudha. Erga akkasitti barreeffannee booda amma galaalaasitti. X'n gaafa negaatif 2 ta'u f of x meeqadha yookaan immoo value of y ni 4dha. So negaatif 2 asii olee akkasitti hin dhufna jechuudha. Sana booda 4 irratti maka kanatti. Iddoo kanatti maal godhatu hin tuqannaa jechuudha. Giraaficha kaasa. Inni kan biraan negaativa tokkoo fi tokko jecha gatii x negaativa tokkoo ni fudhanna. Negaativa tokko jechuun negaativa tokko jechuun safara kamidha jechuudha. Safara kana wayii akkas iddoo kana jechuudha. Sana booda safara kana akkas. Asirrattis immoo meeqa arganneerra tokko arganneerra. Kanaaf iddoo kana akkasii jechuudha. Iddoo kanas maal goona jechuudha? Hin tuqnaa jechuudha dhufneetu. Inni kan biraan 0 irratti 0dha. Yaa iddoo kana hin tuqannaa jechuudha. Inni kan biraan tokko irratti tokko ta'ee tokko jechuun safara kana akkas wayiidha. Iddoo kanatti dhufne tokko jechuudha. Asirrattis y irratti tokko x irrattis tokko. Inni kan biraan x irratti 2 y irraa immoo meeqadha? 4 jechaa jira. Kanaaf iyyuu x irratti 2 fudhanna. Y irratti immoo 4. Iddoo kamitti wal tuqu? Iddoo kana. Sana booda erga kanaa ta'ee booda maal goona? Saara smooth ta'eedhaan jechuudha. Otoo bifa karvii kan qabu yookaan immoo otoo qara hin baasin jechuudha. Laayinoota kana maal goona? Smoothly wal qabsiisnaa jechuudha. Smooth goonee jechuudha. Kanaaf iyyuu isaan kana bifa kanaatiin wal qabsiifnaa jechuudha. Kun iddoo kanatti. Kanaaf iyyuu gaafa giraafiin f of x iddoo kanatti isa bifa waaqaatiin yookaan immoo cuquliisaatiin ka'e kana fakkaataa jechuudha. F of x is equals to x square kan jedhu giraafiinsa kana ta'a jechuudha. Akkasuma immoo kan g of x bifuma kanaatiin kaasna jechuudha. Negaativa 2 gaafa ta'u 16 fudhanna jechuudha. Negaativa 2 irratti 16 kun iddoo kanatti asii ol deema 16 wayii akka safara kana ta'a jechuudha. Negaativa 1 gaafa ta'u tokko. Negaativa 1 jechuun walakkaa kanadha. Tokko immoo kan itti argannu iddoo kana jechuudha. Inni kan biraan 0 irratti 0dha. Tokko irratti tokkodha iddoo kana. Kanaaf iyyuu bifa kanaatiinidha jechuudha kan inni qabu. Kanaaf iyyuu gaamma asirratti cuunfinee kaa'uun ni danda'ama jechuudha asirratti function kamiif tiyyuu jechuudha. Asirratti gaamma laala. Functions of the form f of x is equals to x to the power of n yoo ta'e functioning tokko x to the power of n yoo qabaate jechuudha. For an even natural number n. Asirratti functioning tokko f of x nuun jedhe jechuudha is equals to x to the power of n yoo nuun jedhe power function bifa kanaa qabu ta'e jechuudha. N immoo is even yoo ta'e n even yoo ta'e n keenya even yoo ta'e even natural number saniyyuu even natural number positive ta'e jechuudha. Yoo ta'e jechuudha have similar properties yookaan immoo properties amma sagara olitti kaasne kana wajjinitiin wal fakkaatu qabaata jechuudha. Asirratti gaa doomaniinsa maala? Real numberidha. Asirratti n kun even ta'e x immoo gatiin value x immoo maadha real number ta'uu danda'a. Range isaa immoo maadha? 0, positive infinity dha jechuudha. Graafiin isaa immoo maadha? Parabola upward ta'edha jechuudha. Hundi isaa ilaala. F of x is equals to x to the power of n yoo ta'e bifa kanaatiin kan asii olee gargaarudha jechuudha. Kun kan function wayiiti, kun kan function wayiiti, kunis immoo kan function biraati jechuudha. So kana bifa kanaatiin laaluu dandeenya jechuudha. Inni kan biraanii amma immoo yoo valuun n negative no even ta'e no odd yoo ta'e kana jechuun f of x is equals to x to the power of n yoo ta'e n kun immoo where n is what odd yoo ta'e asirratti gatiin n kun odd yoo ta'e fakkeenyaaf 3 5 6 no 7 akkasuma immoo 9 11 jedhee itti fufa yoo ta'e odd yoo ta'e functioning kun graafiin isaa akkam ta'a kan jedhu jechuudha. Asirratti galaala f of x is equals to x cube dha kan nu kenname. Inni kan biraan immoo f of x is equals to x to the power of 5 dha kan nu kenname. Asirratti doomaniinsaa lakkoofsa barbaanne yoo galchine functioning kun bakka itti hiika ibsa ta'u hin jiru. Kanaafuu doomaniinsaa real numberidha. Doomaniinsaa jechuudha doomaniinsaa. Inni kan biraan immoo rangeeinsaa immoo jechuudha lakkoofsa tokko yoo cube goone yoo negative ta'e negative ta'a. Yoo positive ta'e immoo maal ta'a? Positive ta'a. Kanaafuu negatiivas positiivas qabna waan ta'eedhaatiif jechuudha. Reenjii isaas maal jechuudha? Real numberii ta'a jechuudha. Real numberii ta'a jechuudha. Kan bii kana soo fudhanne bifuma kanaati. Kunoonni isaatti doomaniin isaa real number, reenjiin isaa immoo real numberidha jechuudha. Inni kan biraan giraafii isaa kaasuudhaatiif ammas maal fayyadamna jechuudha? Teebilii fayyadamna jechuudha. Teebilii gaafa fayyadamnu
Doomanii isaa keessaati gara bitaatti lakkoofsa murtaa'e gara mirgaatti immoo lakkoofsa murtaa'e 0 irraati jechuudha. So 0 negative 1 negative 2 0 1 2 fudhanne jechuudha. So gaafa f of x keessa negative 2 galchuun negative 8 galchuun negative 1 gaafa galchuun negative 1 akka kanaatti itti arganne booda isaan kun ordered pair dha jechuudha. Ordered pair isaan kana garagne maal goona giraafiirra keenyaa jechuudha. Giraafiirra keenyaa jechuudha. So graafirra gaafa keenyu dhufne maal arganna jechuudha bifa kanaa kan qabu ta'a jechuudha graafiin isaanii. Graafiin isaanii bifa kanaati jechuudha. Graafiin isaanii bifa kanaati jechuudha. Amma gaa asirratti ilaala. Functioniin tokko f of x is equals to n the power x is the power of n ta'e jechuudha. X is the power of n ta'e yoo n ni even number ta'e even number yoo ta'e jechuudha. Graafiin isaa maalidha? Upward parabola dhaan upward parabola. Yoommoo enniin immoo yoo odd ta'e immoo jechuudha. Odd yoo ta'e immoo graafiin isaa maal fakkaata? Kana fakkaata jechuudha. It is increasing function dha jechuudha asirratti. Increasing function dha jechuudha. Qormaata irratti egaa maal siniin jedha? Fakkeenyaatiif functionii wayii sinii kenna. Functionii wayii f of x is equals to x to the power of 7 siniin jedheeti. Functioning kun increasing function dha moo decreasing function dha siniin? Decreasing function moo increasing function? Functioning kun egaala it is a power function dha x to the power of 7. 7 immoo maal odd dha. Odd gaafa ta'u maal it is increasing function dha jechuudha. Qormaata irratti wantoota akkasidha kan isaan siin gaggaafatan jechuudha. Yookaan immoo x to the power of n sinii kenneetu x to the power of n dha jedha f of x keessan jechuudha. F of x is equals to x to the power of n. Sana booda graafii kakkaateetu graafii isa kana keessaati which one is the graph of the function f of x is equals to x to the power of n kan ta'e kamidhaadha kan inni siniin jedhu jechuudha. So yeroo sana graafii bifa kanaa qabu filannaa jechuudha. Filannoo nu kenname keessaatti. Inni kan biraani inni iddoo kanatti egaa isuma amma dubbanne kan irra deebi'ee ibsaa jechuudha iddoo kanatti. A function of the form f of x is equals to x to the power of n yoo ta'e jechuudha for an odd natural number n. N ni yoo odd ta'e jechuudha. Similar property warra amma faana qabaata. Inni sigaa maadha? Doomeniin isaa real number dha. Range isaa maadha? Real number dha. Graafiin isaa immoo bifa kanaa qabaata jechuudha. Bifa kanaa qabaata jechuudha. It is increasing function dha jechuudha akkasuma amma. Kuni kana fakkaata exercise isaan kana graafii isaa table fayyadamtanii kaastuu jechuudha. Table fayyadamtanii kaastuu jechuudha. Dirqama perfect ta'uun sinirra hin jiraatu gaafa kana kaastan garuu waraqata square fayyadamaa jirtu yoo ta'e jechuudha. Yeroo kaastan dirqama perfect ta'uun sinirra jiraata. Dirqama jechuudha. Yoo akkas ta'e malee hin bareedu. Inni kan biraani yeroo graafii kaastan jechuudha. Yeroo graafii kaastanii fakkeenyaatiif gaafa lakkoofsa fudhattan iddoo kana tokko fudhadheera taanaan iddoo kana immoo 3 iddoo kana immoo callisee 6 fudhachuu hin danda'u kanatti. Yeroo fudhattanii gidduu isaanii kan jiru wal qixa ta'uu qaba distaansiin jechuudha. Asirraa kaasee agasii tokkodha taanaan kana gidduu moo meeqatu jira? 2 jira miti dirqama fageenyi inni kun double ta'ee as gidduu jiraachuu qaba jechuudha. It must be equal distance gochanii fudhachuu qabdu jechuudha. Yoos malee graafiin keessan graafii kaasuu barbaadan sin jalaati fakkaachuu dhiisuu ni mala waan ta'eef jechuudha. Okay. Inni kan biraani property isa lammaffaa ta'aa dabaru isa lammaffaa jechuudha. Inni lammaffaa maadha? Functionii bifa x to the power of n qabudha. Functionii f of x in keenya jechuudha. Is equals to x to the power of 1 over n warra qaban jechuudha. Fakkeenyaatiif 1 x to the power of 1 over 2 x to the power of 1 over 4. Asirratti ilaala. Inni jalaa kuni maalidha? Evenidha. Evenidha kan lamaan isaanii jechuudha. Kun lamadha. Kun immoo meeqadha? Afuridha. Inni rakkeessa garuu maal tokkodha. Yeroo akkas ta'u kana jechuun karaa biraatiin iddoo kanatti f of x is equals to maal jechuudha kun it is square root of x jechuudha miti square root of x jechuudha square root of x square root of x kun asirratti wanta isin beekuu qabdan jechuudha plus or minus hin ba'u asitti plus or minus ta'uu hin danda'u jechuudha maaliif function jalqaba ta'u akkas ture ta'edha kan inni plus or minus ba'u y square is equals to x ta'edha ta'e y is equals to plus or minus square root of x ture garuu inni kun asirratti jalqabuma irratti f of x is equals to 1 or x the power of 1 over 2 dha kana jechuun square root of 2 it's not plus or minus asirratti inni kun siniif galu. Okay. So asirratti gaa malaala functioning kuni square root of x dha. Square root of x square root dha yennaa ta'u
lakkoofsi kamiyyuu jedha square root jalaatii bahuudhaatiif dirqama maaltu qaba? It must be positive number. Kanaafiyyuu egaa value x kana kan ta'uu danda'u yookaan immoo akka doomanii isaatti kan nuti argachuu dandeenyu jechuudha 0, positive infinity dha jechuudha. 0 dabalachuu ni danda'a akkasuma immoo positive infinity. Sababiin isaa maal negative ogash ni wanti kun maal ta'a undefined ta'a waan ta'eef jechuudha. Inni kan biraan immoo gaasirratti lakkoofsi kamiyyuu square root jalaatii maal ba'a? Positive ba'a. Kanaafiyyuu this range is also what 0, positive infinity ta'a jechuudha. Birra kan jirus bifuma kanaatiin 0, positive infinity akkasuma 0, positive infinity ta'a jechuudha. Reenjiin isaas doomaniin isaas. Sana booda edda kan arganne booda amma giraafii isaa kaasuudhaatii fi teebilii fayyadamna jechuudha. Akkuma sila fayyadamaa turre. X is equal to 0, 1 amma gara doomanii isaa keessaatii fudhanna gama. Sasilaa irratti maal jechaa ture? Doomanii isaa irra gara bitaan gaafi gara bitaatti. Garuu kaasirratti doomanii isaa irratti gara bitaa wanti jedhamu hin jiru. Maaliif doomaniin isaa 0, positive infinity. Kanaafiyyuu 0 irraatii kaanee haga positive infinity itti fudhannaa jechuudha. Asirratti kan annaa kaastani 0 irra doomanii iddoon jalqabu irraatii ka'uun dirqama keenya ta'a. Iddoo kanatti jechuudha. Fakkeenyaaf namni biraan dhufee tokko 4 jedhee yookaan immoo 4 irraatii ka'ee yoo fudhatee giraafii inni kaasuu barbaadu giraafii sana fakkaachuu dhiisuu danda'a jechuudha. Kanaafiyyuu yeroo kaatanii doomaniin isaa 0, positive infinity taanaan 0 irraatii kaatanii fudhachuu qabdu. So 0, 1 jennee akka kanaatti itti fufa. Gatii x yoo fudhanne iddoo kanatti gidduu kanatti itti fufa jechuun isaa any real number fudhachuu gatii dandeenyu jechuudha. So value x gaaf inni as keessa galchinu 0 naaf inni galchinu maal ta'a? Square root of 0 it is 0, square root of 1, 1, square root of 4, 2. Asitti sababii maaliitiif kana irra daddarbe maaliif lama fudhanne sadiin fudhanne kan jedhudhaafi inni maal ture? Perfect square warra ta'an qofa fudhate warra perfect square ta'an yookaan immoo warra square root jalaati bifa salphaa ta'eetiin akka ba'anitti jechuudha. Kanaafiyyuu inni kan biraan immoo 4 gaafa galchu 2, 16 gaafa galchu 4. Kan biraa g of x keessattis immoo 0 gaafa galchu 0, 1 gaafa galchu 1, 4 gaafa galchu immoo 4 root of 2 ta'a jechuudha. Inni kan biraani iddoo kanatti kun 4 root of 4 dha. Dogoggora isaati inni kan biraan immoo 4 root of 2 4 root of 16 jechuun oo meeqadha? It is 2 ta'a jechuudha iddoo kanatti. So kana daga bifa kanaatiin akkasitti kaasee booda peerii isaan kana maal goona jechuudha dhaqnee giraafii irra kaa'uudha jechuudha. 0 irratti 0,0 f of x gaafa qabu 1,1 4,2 16,4 arganna. Isaaniin dhaqnee agarsiisna jechuudha asirratti. Yeroo agarsiisnu qaba bifa kanaatiin ta'a jechuudha. 0,0 irratti iddoo kana 1,1 inni kan biraan 4, fakkeenyaatiif iddoo kanatti gaafa gatii x 4 gashni meeqa arganne? Gatii f of x 2 arganne. Kanaafiyyuu 4,2 irratti 4,2 okay yaa 4,2 iddoo kanatti jechuudha. Iddoo kana giraafii kan isa kana jechuudha. F of x is equals to x the power of 1/2 dha kun. Inni kun immoo g of x is equals to x the power of 1/4 immoo gaafa kaasnu kana fakkaata jechuudha. Asirratti gaafa functionii kana ilaala. Functionii kun maal? It is increasing function dha. Increasing function. So agas kana gaafa generalize goonu jechuudha yookaan immoo gaafa walitti qabnu jechuudha. Functions of the form f of x is equals to x is the power of 1/n yoo jedhamee nuu kenname jechuudha. N kun even taanaan if n is an even natural number yoo ta'e property wal fakkaataa qabu. Property isaanii immoo maadha? Doomaniin isaanii 0, positive infinity. Range isaanii 0, positive infinity. Graafiin isaanii immoo bifa kana qabaataa jechuudha. Bifa kana qabaataa jechuudha. Qormaata irratti maasni gaafachuu danda'u. Tokkoffaa functioning kun increasing dha moo decreasing dha siniin jechuu danda'u. Inni kan biraa what is the domain of this function siniin jechuudha. Inni kan biraa what is the range of this function. Inni kan biraan immoo functionii kana sinii kenne giraafii isaa kaasaa jechuudha. Giraafii gosa garaa garaa arfan tokko kaasee kamtu giraafii functionii kanaati siniin jedha jechuudha. Yookaan immoo giraafii kana kaaseetu giraafiin kun giraafii functionii kamiiti siniin jedha jechuudha. Giraafii kanan kaasa sana booda functionii isaa filattoo jechuudha simoo filannoo keessaati. Qormaata irratti kana arfan irraatiin kana fi waan biraa hin jiraatu jechuudha. Inni kan biraan immoo yoo ODTO 1/3 1/5 yoo ta'e yoo jechuudha amma immoo kan nuti ilaallu asirratti. Asirratti immoo 1/3 dhaa fi 1/5 yookaan immoo OD yoo ta'e ilaalaa gama. Kuni maalatis cube root of x jechuudha miti cube root of x. Fakkeenyaatiif cube root jalaati negatiivnis hin ba'a positiivnis maala hin ba'a. Kanaafiyyuu doomaniin isaa maala real numberidha jechuudha. Gatii x lakkoofsa barbaanne yoo galchine functioning kun bakka inni hiika dhabeessa ta'u hin jiraatu jechuudha. Kanaafiyyuu doomaniin isaa maala real numberidha. Erga doomaniin isaa real numberii ta'eeti real numberii kana gaafas keessa galchinu jechuudha. Functionii kana keessa
reenjiin nuti argannu negaatifas poozitiifadhas mitire kanaafiyyuu reenjiin isaas maal jedha it is also a real number kanaafiyyuu kan isa kanaas bifuma kanaatiin ilaaluu dandeessu jechuudha inni kan biraan egaa giraafii isaa kaasuudhaatiif egaa amma doomaniin isaa maal jedhaniira real numberidha erga real numberii ta'eeti gara bitaatti gara mirgaatti fudhachuun dirqamadha jechuudha karaa tokko qofaa fudhannee yoo kaasne hin ta'u fakkeenyaatiif 0 irraa kaasne gara poozitiivatti yookaan immoo 0 irraa kaasne gara negaativa qofaatti yoo fudhanne giraafii faankshinii kana ta'uu hin danda'u jechuudha. Doomanii isaa keessaatii 0dhaa gadi qaba yoo ta'e yookaan immoo real numberii yoo ta'e jechuudha gara bitaattis gara mirgaattis fudhannee kaasuun dirqama keenya ta'a jechuudha. Maaliif sheepii giraafii keenyaa jiruu danda'a waan ta'eef jechuudha. So asirratti gaalaala gaafa negaativa 32 faa negaativa 8 faa negaativa 1 faa fudhate sababiin isaa maaliifidha warra perfect cube ta'an fudhate asirraati jechuudha perfect cube warra ta'an jechuudha so isaaniin gaafa value isaanis keessatti babbaasu jechuudha maal argate giraafii kana fakkaatu argata jechuudha giraafii kana fakkaatu argata jechuudha kanaaf iyyuu this function kuni giraafiin kun yookaan immoo this function is what it is increasing function dha jechuudha akkuma agartanii bitaarra gara mirgaatti gaafa deemnu dabalaa deemaa jechuudha increasing function jechuun salphaadhumatti bitaarraati gara mirgaatti bitaarraati asirraati gara kanatti gaafa deemnu gaafa valuun x dabalaa deemu valuun y dabalaa deema taanaan jechuudha it is increasing function dha jechuudha akkasuma immoo decreasing function kan jennu immoo yoo bitaarraati gara mirgaatti gaafa deemnu yookaan immoo valuun y gaafa valuun x gaafa dabalaa deemu y ni immoo xiqqaachaa deema taanaan fakkeenyaatiif function y kan akkas deemu x dabalaa jira laala y ni maal ta'e xiqqaachaa so it is decreasing function jechuun dandeenya jechuudha naasan so bifa kanaatiin ilaaluun ni danda'ama jechuudha amma gaasirratti ilaalaa gaafa generalize goonuu jechuudha asirratti functions of the form g of x is equals to x to the power of n 1 over n yoo ta'e for an odd natural number n n odd yoo ta'e jechuudha have similar property wal fakkaataa qabu jechuudha warra akka kanaa ta'an n yoo maal ta'e odd yoo ta'an doomaniin isaanii maala real number rangein isaanii maala real number graafiin isaanii immoo maal fakkaata jechuudha bifa kanaati jechuudha kan inni fakkaatu bifa kanaa qabaachuu yeroo kaastanii bifa kanaan qabu taanaan way dogoggortanii jechuudha exercise kanas akkuma amma table form fayyadamtanii kaasuudha jechuudha inni kan biraan basic properties of power function isa sadaffaati amma immoo sadaffaa jechuudha inni sadaffaan immoo maala x the power f of x in keenya gaafa maal ta'uudha x the power of m over n gaafa ta'u jechuudha x m over n gaafa ta'u asirratti jalqaba irratti ilaala iddoo kanatti f of x is equals to x to the power of 3 over 2 dha inni kun immoo f5 over 4 dha kan nuti gaafatanii maala doomanii isaa fi reenjii isaa akkasuma immoo sketch isaa graaf isaanii akka nuti kaasnuuf jechuudha asirratti gaama ilaala value x kana jechuudha lakkoofsa real numberii kamiyyuu ta'uun galchee hii kanaa godhataa kun fakkeenyaatiif tokko pozitiiva tokko agashu pozitiiva tokko gaafa yookaan immoo pozitiiva tokko agashu bakka jira kun qabu pozitiiva tokko gaafa agashu maal ta'a positive 1 the power of 3 over 2 ta'a kana jechuun karaa biraatiin maal jechuudha square root of 1 the power of 3 jechuudha amma tokko kun square root jalaatiin ni ba'a kanaaf iyyuu 1 the power of 3 is equals to 1 dha garuu asirratti fakkeenyaaf negaativa tokko ton galchuu negative tokko the power of 3 over 2 is equals to malta negative 1 square root of negative 1 the power of 3 dha negative ni tokko kuni square root jalatti ba'uu danda'a hin ba'u kanaaf iyyuu it is not kuni maal ta'uu danda'a jechuudha undefined dha jechuudha iddoo kanatti kun undefined gadi ta'ee doomanii functionii kana keessa negaativa lakkoofsa jedhame maal ta'uu danda'u jechuudha galuu hin danda'u jechuudha kanaaf iyyuu kan nuti argannu maal jechuudha 0, positive infinity dha jechuudha 0, positive infinity 0, positive infinity galchuu ni dandeenya doomanii isa kanaaf iyyuu 0, positive infinity kana jechuun non-negative real number dha jechuudha non-negative real numbers range isaati immoo too fudhanne jechuudha asitti egaa kana maal gashina amma doomaniin keenya non-negative real number dhaan yookaan immoo lakkoofsa negative hin taane 0 irraa kaasee positive infinity jechuudha so isaan finneen as keessa galchinu jechuudha kan nuti argachuu dandeenyu negative argachuu dandeenya asirratti argachuu dandeenyu kanaaf iyyuu maal jedhamisi 0, positive infinity arganna jechuudha the same is true for b yookaan immoo g of x is equals to x the power of 5 over 4 dhaati fillee jechuudha amma gaa asirratti doomanii isaaf reenjii isaa arganneera erga kana argannee booda doomanii isaa maal jedhaneera iddoo kanatti 0, positive infinity dha amma gaa
table form fayyadamni maal kaasuudhaaf graafii isaa kaasuufidha. Graafii gaafa kaasnu gaa table form gaafa fayyadamuuf jennu dirqama saraatti ka'uu qabna 0 irratti kaanee fudhachuu qabna 0 1 jennee akka kanaatti itti fufaa jechuudha. Asirratti kan inni 1 jedhee itti fufaa kan inni jedhee gidduu kana lakkoofsi jira garuu maadha warra perfect square ta'an fudhachuudhaaf malee jechuudha daddarbii. Sana booda isaaniin gaafa fudhannee graafii isaanii gaafa kaasnu jechuudha graafii kana fakkaatu arganna jechuudha. Kana jechuun 0 irratti 0 dha 0 dhufnee hin tuqanna. Inni kan biraa tokko irratti tokko f of x gaafa kaasnu jechuudha 1 irratti 1 dha 1 jechuun iddoon kun lama miti kana bakka lamatti qoodudha jechuudha. Kana bakka lamatti qoodnu safara kana wayii akkas ta'a jechuudha. Iddoo kan karaa kanas immoo tokko iddoo kanas dhufnee hin tuqannaa jechuudha. Inni kan biraan 4 irratti immoo meeqadha 8 4 irratti jechuun 4 iddoo kanadha 8 immoo eessadha hin mul'atu safara kana wayii akkas ta'a jechuudha. Sana booda isaan kan akka kanaatti maal goona jechuudha wal tuqsiifnaa jechuudha. Bifa smooth ta'eedhaatiin jechuudha. Sanaafiyyuu kuni graafiin isaa garuu asirratti xiqqoo ishii rakkina mataa isaa danda'e qaba yeroo kaasan jechuudha. Isaanii 4 irratti meeqa ta'uu qaba ture 8 ta'uu qaba ture 8 garuu asirra hin jiru. Innis maal ture akkas olii ture 4 irratti dabarsan akkas xiqqoo ishii garuu maala bifa kanaadha kan inni qabatu jechuudha. Bifa kanaadha kan inni qabaatu. So bifa kana erga qabaatee gaafa generalize goonu jechuudha function bifa kana qabuudhaatii fi functions of the form f of x is equals to x to the power of m over n for an odd natural number m. For what? An odd natural number m and an even natural number n. Asirratti m kun odd ta'ee n immoo yoo maal ta'e even yoo ta'e property isaan kana qabaata. Doomaniin isaa maadha? Function doomaniin function kana jechuudha 0, positive infinity dha. Range isaa maadha? 0, positive infinity dha. Graafiin isaa immoo bifa kana kan qabudha jechuudha. Bifa kana kan qabudha jechuudha. Bifa kamii? Bifa ishii kana jechuudha kan isa kan irra kan saasii olii akkasitti ba'u kana jechuudha. Bifa saasii olii ba'u kan kana miti. So graafiin isaa kan akkuma asirratti argitan kana kuni hin ta'u jechuudha asirratti. Kan isa kana ta'uu hin taane ishii kana. Graafiin isaa ishii kanadha jechuudha. F of x is equals to x to the power of m over n yoo ta'e bifa kanaadha kan inni qabatu jechuudha. Akka kanatti asirraati kaa akka kanatti asirraati kaa asirra akka kanatti jechuudha. Inni kan biraani find the domain and range of the following functions and sketch their graphs jedha. Amma immoo x to the power of 2 over 3 x to the power of 4 over 5 jedha. Asirratti amma immoo dhaala inni irra keessaa yookaan immoo numeratoriin keenya maadha? Even number dha. Inni jalaa maadha? 3 dha. That is odd natural number dha jechuudha. Asirratti silaala inni irra keessaa 4 even dha. Inni jalaa immoo odd dha. Kanaaf yeroo akkas ta'u jechuudha doomaniin keenya gaamma dhaala. Kana lakkoofsa barbaanne yoo ta'u galchine jechuudha. Kana jechuun karaa biraatiin maal jechuudha? X the power of cube root of x the power of 2 jechuudha. Miti iddoo kun cube root qaba. So lakkoofsi kamiyyuu maal ta'uu danda'a? Cube root jalaati ba'uu ni danda'a. Cube root jalaati immoo ni ba'a. Kanaafiyyuu doomaniin isaa maadha? Real number dha. Doomaniin isaa maadha? Real number dha. Doomaniin isaa real number dha. Asirratti immoo ilaalaa gaama. Kuni cube root jalaati negativeness negative ba'a, positiveness positive ba'a. Garuu maal qaba irra keessatti square qaba. Yeroo square goonu maal arganna? Positive arganna. Kanaafiyyuu rangein keenya maal jechuudha? Positive real positive dha jechuudha. Inni immoo 0 fi up to positive infinity tti jira jechuudha. Inni kan biraan g of x dha yoo ilaalle bifuma kanaatiin hojjechuu ni dandeessu jechuudha. Kanaafiyyuu gaafa asirratti table form fayyadamna. Table form gaafa fayyadamnu gaa doomaniin keenya real number dha gatite 0 irraa gara bitaa 0 irraa gara mirga fudhachuun dirqamadha jechuudha. Fudhachuun dirqamadha jechuudha. Yeroo graafii isaa kaasnu gaa iddoo kanatti bifa kanaa kan qabudha jechuudha inni immoo. Bifa kana fi akka kanatti ilaala asirraanis jira asirraanis jira jechuudha. Sababiin isaa maal fida? Karaa kan inni kan jiraate doomanii keenya keessa maaltu jira? Negatiivni jira waan ta'eef jechuudha. Akkasuma positiivnis jira waan ta'eef jechuudha. Isa sila ilaala irratti garuu ilaala iddoo kanatti. Doomaniin keenya maal qofaadha jennee ture? Doomaniin keenya positive real number qofaadhaan jira. Kanaaf negative real number keessa jira hin jiru. Kanaaf doomaniin keenya karaa kana qofaadha jechuudha. Asirratti function isa kana kun keessa hin jiru siniif agarsiisti. Kun keessa hin jiru. Dogoggoraatiin kaatee kitaabni isa kana qofaadha jechuudha. Bifa kana qabaata jechuudha. Lala inni kan biraan inni kun asii oliidha akka kanatti. Inni kun immoo jechuudha asirratti maal ture akka kanaadha jechuudha. Akka kanaatti. Akka kanaa jechuudha. Inni kun increasing is decreasing is miti. Asirraa kaasee maasitti decreasing function dha. Asirraa kaasee akkasitti immoo naa deemuu maadha? It is increasing function dha. Asirratti jechuudha. Kanaaf it is mixed wanta ta'edha jechuudha.
Inni kun garuu yeroo hundaayyuu maara it is increasing function dha jechuudha. Maaliif akka kanaatti deemaara waan ta'eef jechuudha. So kanaaftiif gaafa generalize goonu gaa asirratti functioniin tokko formii kanaa yoo qabaate jechuudha. X the power of m over n for even natural number m. Inni irra keessa even ta'e inni jala immoo odd yoo ta'e doomaniinsa real number dha. Range isaa immoo 0, positive infinity dha jechuudha. Graafiin isaa immoo graafii kana fakkaatu qaba jechuudha. Graafii kana fakkaatu qaba jechuudha. Garuu akka kanaatti asii gadiidha kan inni deemu jechuudha. Akkas. Kan isa wanti akkam ture akka kanaa ture. Asii olee akkasitti jechuudha. So bifa kanaatiin isaa akkasiin gargar baastanan barbaada jechuudha. Inni kan biraani basic property of power function keessaati arfaffaarra kan jiru jechuudha. Arfaffaarra kan jiru x is the power of negative 1 over n kan ta'e jechuudha. F of x in keenya f of x is equals to x is the power of negative 1 over n kan ta'e jechuudha. Bifa kanaatiin immoo ilaallu. Asirratti fakkeenyaatiif doomanii isaa fi reenjii isaa barbaadii nuun jedha asirratti x is the power of negative 1 over 2 x is the power of negative 1 over 2. Asirratti kana jechuun karaa biraatiin kutaa 10tti akka kutaa 9tti akka barattanitti jechuudha. Maal gochuu dandeenya 1 over x is the power of 1 over 2 gochuu dandeenya miti. Kana jechuun immoo karaa biraatiin maal jechuudha 1 over square root of x jechuudha. Square root of x. Amma doomanii gaafa jennu value x ti salphaalumatti jechuudha. Value x kana as keessatti negative gashuu dandeenya hin dandeenyu sababiin isaa maal fida square root of negative number it is undefined dha gati ta'e jechuudha. Inni kan biraan 0 ta'uu galchine square root jalaatiin ba'a 0 ta'a 1 over 0 no hiika qabaata hiikan qabaatu. Kanaaf iyyuu maaliin dabalatu jechuudha inni kuni 0 hin dabalatu jechuudha doomaniin keenya. Positive lakkoofsa barbaanne gashuu dandeenya. Kanaaf iyyuu doomaniin keenya 0, positive infinity ta'a jechuudha. Asirratti garuu maadha 0 hin dabalatu. So it is open bracket dha jechuudha iddoo kanatti. Open bracket. Inni kan biraan laalaa asirratti reenjiin keenya immoo jechuudha. Reenjiin keenya maal ta'a lakkoofsa kana gaafa guddachaa deemu gatiin x kun jechuudha. Gaafa gatiin x kun guddachaa deemu fakkeenyaatiif 1 over x kana tokkuma 10 gashine kan ba'u meeqadha? 100dha miti. Akkasuma immoo x kana otoo miliyoona tokko galchine jechuudha. Fakkeenyaatiif maal ta'a 1 over 1000 ta'a. Akka kanaatti maal ta'a jira xiqqaachaa jira gara 0tti jechuudha. Garuu maal yoomiyyuu taanaan 0 hin tuqu. 0 hin tuqu jechuudha. Otoo immoo gatii x kana gara 0tti 0.1 0.00001 otoo galchine immoo jechuudha. Aftu infinity ta'e kan deemu. Kanaaf iyyuu reenjiin keenya maal ta'a jechuudha 0, positive infinity. Garuu immoo maadha 0 hin dabalatu jechuudha. Kan isa kanas yoo ilaalle bifuma kanaattidha. Reenjiin isaas ta'e doomaniin isaa jechuudha. So graafii functionii kana gaafa kaasnu jechuudha ammas table form fayyadamna jechuudha. Asirratti table form gaafa fayyadamnu doomaniin keenya 0, positive infinity dha. Kanaaf iyyuu 0 irraatii kaasne hanga positive infinity garuu maala 0 hin dabalatu. Kanaaf iyyuu table form gaafa fayyadamnu 0 fayyadamuun nurra hin jiraatu jechuudha. Sanaaf iyyuu mee tokko irraatii haa kaanu rakkina hin qabu. 0 tuqaawuu irraatis qabuu dandeenya garuu tokko irraatii haa kaanu. Tokko irraatii na kaan tokko arganna warra perfect square ta'e agachuuti. 4 hin agachuun 0.5 16 nagachuun 0.25 xiqqaachaa jechuudha kan inni deemu. So graafii isaa gaafa kaasnu bifa kanaatiinidha jechuudha. Bifa kanaatiin graafiin isaa bifa kanaa ta'aa deemaa jechuudha. Xiqqaachaa deemaa. So it is decreasing functionidha jechuudha inni kun. Decreasing functionidha jechuudha. Decreasing functionii tokko arganne jechuudha. Decreasing functionidha jechuudha. So bifa kanaa kan qaban yoo jiraatan functioning kamiyyuu power functionii ta'e f of x is equals to x the power of negative 1 over n yoo ta'e if for an even natural number n natural number ta'e even yoo ta'e jechuudha. Doomaniin isaa 0, positive infinity, reenjiin isaa 0, positive infinity ta'a jechuudha. Akkasuma graafiin isaa immoo bifa kanaatiin asii gadi deemaa jira. Asirratti garuu laayinii y axis kana yoomiyyuu taanaan maaliin godhu hin tuqu jechuudha. Iddoo kanatti kuni y axis dha kun x daatiin kan kitaabni keessan barreesse jechuudha asirratti. Inni kan biraanii functionii bifa x to the power of negative 1 over 3 ta'ee x to the power of 1 over n ta'ee jechuudha. Yoommoo gatiin n odd ta'e fakkeenyaaf kun asirratti 3 dha miti kun immoo 5 that is odd yoo ta'e jechuudha. Odd yoo ta'e amma gaa asirratti ilaala. Kana jechuun karaa biraatiin maal jechuudha 1 over x to the power of 1 over 3 jechuudha. Maaliif kana beektolee nama yaada a to the power of negative 1 jechuun maal jechuudha 1 over a jechuudha waan ta'eef. So x to the power of negative 1 over 3 jechuun jechuudha 1 over x to the power of 1 over 3 ta'a jechuudha. Erga isa barreetii gaamma
value x kana negative ogashin negative mo ba maaliif cube root yelati negative nin ba waan ta'eef akkasuma positive ogashin positive ba garuu 0 ogashin 0 nin ba rakkoon hin qabu garuu immoo 0 na galchin 1 over maalta 1 over 0 ta 0 kanaaf iyyuu 1 over 0 no maala it's undefined so domain keenya maala jechuudha real number without 0 dha jechuudha real number without 0 ta jechuudha range keenya immoo bifuma kanaatiin real number without 0 dha asirratti 1 over x the power of 1 over 3 kuni yoomiyyuu taanaani 0 nu kennu hin danda'u 0 nu kennu hin danda'u 0 nu kennu hin danda'u kanaaf iyyuu maal jechuudha range isaas real number without 0 ta'a jechuudha the same is true for this one sana booda kan akka graafii isaa kaasuudhaatiif egaa ammas domain keenya real number without 0 dhaan heeramte iddoo kanatti so 0 raati gara mirgaa 0 raati gara bitaatti ni fudhannaa jechuudha to 0 dabalatiin jechuudha so gaafa akka kanaatti fudhannee jennu graafiin isaa graafii kana fakkaatu wayii arganna jechuudha graafii kana fakkaatu jechuudha warra 0 raati kaasne 0 ra gara bitaatti warra jiran gaafa kaasnu graafii isaanii kanadha gaafa mu gara mirgaatti kan kaasnu isaan kana ta'a jechuudha asirratti gaa laala graafiin tokko kan g of x kan tokko immoo kan f of x jechuudha inni diimaan kun kan f of x inni bifa cuquliisa kun immoo jechuudha kan g of x jechuudha laala kana kophaatti isaa bichamta asirraan isinis jira lamaan isaa wal faanadha jechuudha kan isin kaastan jechuudha so asirratti gaa doomanii gaafa generalize goonu doomaniin isaa real number without 0 dha x the power of negative 1 over m ta'e n kun odd natural number gaafa ta'u jechuudha range isaas real number without 0 dha jechuudha so graafii kana walumaa galasaa gaafa laallu jechuudha it is decreasing function laala bitaarraa gara mirgaatti gaafa deemnu laala asirraatti akkasitti gaafa deemnu jechuudha maal ta'aa jira decrease ta'aa jira asirraattinis immoo gaafa kaanu laala decrease ta'aa jira so it is totally decreasing function dha jechuudha qormaata irratti wantoota akkasiisin gaafachuu danda'a barsiisaan jechuudha inni kan biraaf inni dhumaanii basic property of power function keessatti jechuudha isa dhumarra jiru isa dhumarraa irra geenye irraa inni dhumarraa maadha x to the power of m over n dha negative x to the power of negative m over n f of x in keenya bifa kana yeroo qabaatu jechuudha so isa kana immoo laaluudhaatii fi fakkeenyaatiif jalqaba irratti find the dominant range of each of the following functions and sketch their graph jedhe x to the power of negative 3 over 2 asirratti inni irra keessa maadha odd dha inni jalaa maadha even dha inni jalaa even dha inni irra keessa maadha odd dha kana jechuun karaa biraatiin maal gochuu 1 over x to the power of 3 over 2 dha jechuudha x to the power of 3 over 2 asirratti gaa x to the power of 3 over 2 jechuun immoo karaa biraatiin maal jechuudha x to the power of 3 over 2 jechuun square root of 2 no x square root of x the power of 3 jechuudha amma gaa value x iddoo kanatti gaafa galchinu jechuudha square root jedhaatii value x ba'uu danda'u maala positive qofa yoo ta'edha positive yoo ta'e asirratti gaa kuni 0, positive infinity dha asirratti ishee kanaatiif jechuudha garuu immoo value kana x 0 na galchinu 0 ta'a miti gaafa as keessatti 1 over 0 ta'u reekun 1 over 0 no maala hiika dhabeessa nu alaasita kanaaf iyyuu 0 hin dabalatu jechuudha kan isa kana 0, positive infinity ta'a jechuudha domain of f is equal to 0, positive infinity range isaas immoo maadha 0, positive infinity dha 0, positive infinity sababiin isaa maal fida kun asirratti inni jalaa kun jechuudha domain isaa positive real number dagagashinee booda jechuudha azalaati kan nuti argannu positive real number ni mala jechuudha 0 tasumaayyuu argachuu hin dandeenyu jechuudha kan inni kan biraan domain fi range isa kana moo alaallu domain fi range isa kana moo jechuudha domain fi range isa kana inni kuni laala iddoo kanatti inni irra keessa maala even dha inni jalaa maala odd dha isa kana irraati faallaa waliidha jechuudha so faallaa walii immoo gaafa ta'an jechuudha asirratti jechuudha inni kuni kana jechuun karaa biraatti maal jechuudha x is the power 1 over x is the power of 2 over 3 jechuudha kana jechuun maal jechuudha karaa biraatiin x is the power of 2 over 3 jechuun maal jechuudha karaa biraatiin cube root of x is the power of 2 jechuudha amma cube root jedhaatii kan ba'uu danda'u lakkoofsa negaatiivas poozitiivas yoo gashine maal hin ba'a cube root jedhaatiin hin ba'a kanaaf iyyuu doomaniin keenya real number dha real number dha garuu maal adda kanatti 1 over x the power of 2 over 3 0 gashine ta'uu danda'a hin danda'u kanaaf iyyuu real number without 0 dha jechuudha inni kun rangein keenya immoo laalagaam asitti dhufnee maal gooneerra square gaafa goonu kanaaf iyyuu positive real number ta'a jechuudha 0 tasumaayyuu argachuu hin dandeenyu jechuudha so ija kanaadha kan iddoo kanatti teebilii garaa lama fayyadamee jechuudha f fi g dhaatiin so graafii isaanii gaafa kaasnu kanadha inni gaafa plot goonu jechuudha asirratti yookaan immoo coordinate plane irratti jechuudha xy coordinate plane irratti inni kuni kan
x to the power of negative 3 over 2 dha jechuudha. X to the power of negative 3 over 2 bifa kanaatiin ta'a jechuudha. Inni kun immoo x to the power of negative 2 over 3 inni kun immoo lamaan isaati asirratti giraafii kanas isa kanas kan of keessatti qabatedha jechuudha. Asirratti gaafa conclude goonu yookaan immoo generalize otoo goonu jechuudha. Functions of the form f of x is equals to x to the power of negative m over n for an odd natural number m and an even natural number n have similar properties and some of these common properties are asirratti doomaniin isaa maala 0, positive infinity daandela. Asirratti m immoo maal ta'e odd ta'e n immoo maal ta'e even yoo ta'e doomaniin isaa maala 0, positive infinity. Range isaa immoo 0, positive infinity. Graafii isaa gaafa kaasnu immoo asii gadi kan adeemudha jechuudha. Decreasing function daandela. Bifa kana kan qabu jechuudha. Gaafa immoo isuma kana ta'e gaafa immoo m even ta'e even natural number m and an odd natural number n immoo gaafa odd ta'u immoo jechuudha. Doomaniin isaa maala real number without 0 dha. Range isaa maala 0, positive infinity dha jechuudha. 0, positive infinity. So graafii isaa gaafa kaasnu immoo bifa kanaadha jechuudha kan inni qabatu. Walumaa galatti power function kan jennu kana fakkaata jechuudha. Kana fakkaata jechuudha. Video itti aanu irratti modulus yookaan immoo absolute value of function kan jedhu modulus function yookaan immoo absolute value function kan jedhu walitti ilaalla. Waan dhaggeeffattaniidhaaf yeroo keessan kennitanii jechuudha. Galatooma. Yaa videoon isaa dheeraa ture. Homaa gochuun hin danda'amu gaa. Danda'uudha. Dandeenyee yeroo keessa dabarre.